us what not to do and the consequences of that. It tells us what to do and the benefit to be gained thereby. And it gives us a troubleshooting guide. In other words, it tells us how to sort ourselves out if we have a problem, how to correct our deficiencies and guide ourselves aright. Now, if you meet the specifications of what your duties are, dirqamni isin irraa barbaadamu maal akka ta'e beeytanii dirqama keessan yoo raawwattan badhaasanii fudhattan. Isin hojjetaa dhaabbata tokkoo taatanii dalagaan teessan hamma barbaadamtuu gadi yoo taate maaltu isin mudata? Ni ari'amtan. Yookiin akka afaan Ingiliffaatti you get fired. Jecha fired jettu tana sirriitti itti yaada. Dalagaa isin irraa barbaadamtu seeraan dalaguu dhabuu keessaniif waan isin irraa barbaadamu gad dalaguu keessaniif wanni isin mudatu ari'amuudha. Jechi fired jedhu akkanumatti waan lafa argamee miti. The people who were developing the English language looked around and said, how should we describe somebody who is a failure? Dur namoonni afaan Ingiliffaa dagaagsan nama dalagaa takka irratti hirmaatee dalagaa san galmaan gahuu dadhabe maal jennee haa yaamnu jaanii mari'atan. Eegaa ari'ame booda maaltu isa mudata jaanii wal gaafatan. Akkuma namni jireenya keessatti waan isa irraa barbaadamu guutuu dadhabe guyyaa qiyaamaa ibiddaan gubatu hojjetaan dalagaa isa irraa barbaadamtu dalaguu dadhabees ni ari'ama. Rabbiin nama jiru addunyaa fi akhirattis khasaaru ta'urraa nu haa eegu. Qabxiin hangammaa isiniif dhiheesseen nuti uumama ta'uu fi uumaan nu uume ammoo ni jira jedhu irratti waliigallee jira je'eetti nabdadha. Akkuma nuti wantoota garaagaraa akka nu tajaajilaniif hojjanne Rabbiin ol aanes akka isa gabbarruuf nu uume. Kanaafuu amma akkamitti isa gabbarra kan ja'utti seenna. Qajeelfamni qaama nu uume irraa nuuf kenname qajeelfama wahyiiti. Maaliif? Wahyii buusuun maaliif barbaachise? Ilmi namaa hundi waan gaggaarii yoo hojjete gahaa miti. Gaafilee tanniin ani firraa kaasee gaafataa akka hin jirre ni beeytan jeetti nabdadha. Wayita namoonni biroo gaafii akkanaa gaafatan amma dura dhageessanii jirtan ta'a. Gooftaan ni jira. Gooftaan akka jiru amanuun qaba. Isa gabbaruu akka hin qabus ni beeka. Garuu dalagaa gaggaarii dalaguun gahaadha. An nama gaariidha. Kun gahaadha. Kun gahaa miti namoota ja'antu jira. Yaada isaanii kanaaf deebisaan gahaa miti kan ja'u ta'a. Maaliif? Wahyii buusuun maaliif barbaachise? Kan ja'u qoratu naa jalqabu. Our Creator is fair and just. Our Creator is fair and just. Rabbiin abbaa haqaati nama wal hin caalchifne. Eega duuneen booda guyyaa qiyaamaa du'arraa kaafamnee bakka tokkotti walitti qabamna. Guyyaan murtii sun nama gara jannataa yookiin azaabaa galchuuf qophaa'e. Murtiin sun murtii dabaa yoo taate maaf ni fudhatama? Hundi keenya abbaa murtii dura dhaabbachuuf deemna. Mee waa'ee mana murtii addunyaa tanarraa halaallu. Haqa muruudhaaf waa afurtu barbaachisa. Abbaa murtii, mana murtii, ragaalee fi kitaaba seeraatu nu barbaachisa. Yoo wantoota afran kanneen hin qabaanne akkamitti haqa muruu dandeenya? Guyyaa qiyaamaa abbaan murtii rabbii keenya. Kitaabni seeraa Qur'aana kabajamaadha. Ragaaleen ammoo wantoota uumamanii dachira turan. Manni murtii ammoo guyyaa murtii sani. Wantoota afran kanneen qoratamna. Malaa'ikoonni guyyaa nuti dhalanne irraa kaasanii hanga gaafa duunutti nu waliin turan waa'ee keenya irraa ragaa bahan. Harki keenya kun maal akka barreesse ragaa baha. Arrabni keenyaas waan karaa isaatiin ta'e hunda ni hima. Nuti ifuma irratti ragaa bahuuf deemna. Malaa'ikoonnis ragaa ni bahan. Uumamni biroo kan dalagaa teenya harkaniis achitti harkamu ragaa bahan. Dalagaan tamilleen guddoo fi xiqqoonis tan dhiifamtu hin jirtu. Kunniin mana murtii guyyaa qiyaamaa sanitti ragoota keenya. Eega akkas ta'e nuti maaliin qoratamna? Kitaaba seeraattiin qoratamna. Eenyuun qoratamna? Allah subhaanahu wa ta'ala isaatu nu qormaata. By a book of laws. And we will be judged by who? By Allah. Now, if Allah did not have that book of laws, would He be establishing justice? Rabbiin kitaaba seeraa san osoo buusuu baate murtii namarratti ni muraa? Hin muru. Dachii tanarratti waan nu qajeelchu osoo nuuf hin kennin achitti nu qixaaxuun haqa dabsuudha. Haaluma wal fakkaatuun manneen murtii lafa tanarra jiran yoo dhayxan kan hidhaa isinitti muran yookiin bilisaan gad isin dhiisan lafumaa kaaniiti miti. Biitti takka yoo seera hin qabaanne maaltu sirriidhaa maaltu dhorkaadhaa akkamitti adda baasti? Kanaafuu wahyiin maaliif nu barbaachise? Nama gaarii qofa ta'uun gahaadha. Gaarii jechuun maal jechuudha? Gaariin maali? Gaarii wanni ja'amu rabbii keenyaan hiikaan itti kennama. Namoota dhibbaan lakkaawaman walitti qabaati. Siif gaarii jechuun maal jechuudha? Ja'atii gaafadhaa. Deebisaa garagaraa hedduu argattan. Akkuma beeknu namoonni yakka hojjetan hedduu ni jiran. Namoota yakka hojjetanii yakka saniin mirqaanaa jiraatantu jira. Yakki isaan gammachiisa. Isaaniif wanni sun gaariidha. Seenaa dachii tanaa keessatti namoonni cunqursoo ta'an kan uummata isaanii gara kufaatitti oofan hedduutu dabre. Namoota akka Fir'aawnaa hoggantoonni waraanaa qajeelfama dogongoraa hordofuun kan namoota isaanii, loltoota isaanii, biyya isaanii gara kufaatitti geessan hedduutu dabre. Sababaan ammoo
qajeelfama rabbiirraa isaaniif kenname fudhachuu didanii qajeelfama gara badii isaan oofu ifumaaf waan bocataniif. Ilmi namaa waa'ee haqa hawaasummaa, diinagdee, siyaasaa fi seeraa irratti ilaalcha wal fakkaataa qabaachuu hin danda'u. Wantoota kanneen irratti walii galuu hin dandeenyu. Kanaafuu gaariin yoo rabbii keenyaan nuuf hiikame malee ifii hiikkachuu hin dandeenyu. Wanni nama ajaa'ibu ilmi namaa gariin osuma amantii hordofuu seera mataasaa barreessuu yaada. Namoota asitti argaman keessaa hagama keessantu dalagaa wahii qaxaramtanii gara hogganaa keessanii deemuun hogganaa keessaniin maal akka ta'e beeytaa dalagaanaaf kanniteef galatoomi garuu maal seeta maal akkaan dalagu seera kiyyamatuma kiyyaaniin boca waaniin hojjechuuf deemu anumaatu sitti hima ati ammoo naaf kafalta namni je'e yoo jiraate mee harka keessan baasaa. Harki tokkollee natti mul'ataa hin jiru. Wanni kunis sababaa qaba. Abbaa kiyya waa gaafadheetiin ture. Abbaa kiyya musliimaa miti. Rabbi isaa haa qajeelchu. Gaaf tokko kanaan je'een yaa abbaa kiyya aniin kun gaafaan ijoollee ture san osoon akkana siin je'e maal naan jetta. Yaa abbaa jiraachuu keen hin fudha. Waan hangammaa naaf daleedeef hedduun si galatoomfadha. Garuu maal seeta seeraa fi heera mana keenyaa irra deebi'ee haareetti barreessuuf murteesseetiin jira. Arrarraa jalqabee wanni mana kana keessatti dalagamu. Seeraan an barreessu irratti hundaawa. Ati ammoo waaniin an siin jee qofa fudhatta. Osoon siin je'ee maal naan jetta jeetiin gaafadhe. Inninis deebisee ilma kiyya qilee seeniin siin ja'a naan je'e. Waan tana sirritti yaada tun deebisaa ilmi namaa hundi deebisu. Deebisaan rabbiittis akkan akka taate beekuu qabna. Akka ifii keenyaa barbaannutti seera amantii barreessuun waan ifii teenyaa nu gammachiisaa qofa dalaguuf yaaduun fedhinnaa teenya jala deemuudha malee seera rabbii hordofuu miti. Kun fakkeenya nama gaarii yookiin fakkeenya nama qajeelaati miti. Maaliif rabbi karaa ifii teenyaan barbaannu hin gabbarre tan jettu gaafii biraati. Maaliif rabbi akka ifii barbaannutti hin gabbarre maaliif akka ta'e isinitti hima. An amma Indiyaa keessaan jira. Saudi Arabiyaa irraa hin dhufe. Dhalootaa fi guddinni kiyyaa immoo Ameerikaadha. Asitti hoteela wahii seenee nyaata wahii eegaa nyaadheen booda riyaala Suudii fi doolaara kiyya kan Ameerikaa osoon itti kanne namoonni narraan fudhatan. Waaniin isiniin jechuu barbaadinaaf hubattanii maallaqa biyya san keessatti fudhatama qabu qofaan kafaluu qaba. Seera mataa keessanii baasuu dandeessan. Maallaqa naannoo sanitti fudhatamu kafaluu qabdan. Yoo waan seeraa barbaadamu kafalle idaa keessa seenta. Seerota ittiin bullu kan magaalaa, naannoo, biyyaa fi addunyaa ilaalaa. Hundi isaaniitu ilma namaatiin barreeffaman. Hundinuu ilma namaa ittiin to'achuuf ba'an. Hunda isaaniitiin olitti ammoo seeraa fi heera rabbiitu jira. Qur'aana sun kitaaba qajeellumaati. Kitaaba santu gara jannataa nu geessa. State, international, they have all been written by men. They have all been designed as guides, but over them all are the laws of God Almighty Allah. That is the guidebook for our lives, and that is what leads to paradise in the hereafter.